mariilee uummata irra goonu kana osoo hin ta'in mariilee hedduu godhamaa jira jechuudha. Kan inni keessatti hirmaachaa jiru kan isin hirmaachaa hin jirre biyya keessatti sadarkaa adda addaatti marii bal'aa godhamaa jira. Cuunfaan marii sanii akka roodmaap ta'ee kan qophaa'u ta'a qophaa'allee jira. So we're going to that lammaas dabalatee namoonni dhageettii qaban namoonni shoora gaarii taphachuu danda'an hundumtuu shoora ni qabaatu akka yeroo. Akkana fakkaatutti Abiyyi sodaan guddaan ammaan tan beekte sun qabdu sirni isaa bulchiinsi isaati. Abiyyiin kunin akka humna xiqqaa qabu yookaan ammoo akka kufuu danda'u. Kufee sun akka hin barbaadu kuffisaa akka jiru yeroo biraa dubbatta. Abiyyi garuu warri deeggartoonni isaanii Abiyyi juuntaa mo'atee jechuun warra Tigraay PLF mo'atee Jawaarillee kun mo'atee jira Lammaallee mo'atee jira Gadduu mo'atee jira Abiyyi wannis danda'ayyuu hin jiru. Injifannoo irraan injifannoo karaa ida'amuu qabatee galma badhaadhattu Abiyyi gulufaa jira waan jedhutu jira. Kan akkamitti fudhatta Abiyyi xiqqeessite ilaalaa jirta? Makiina tokko asii fudhattee jennu hamar guddaa tokko makiinaa karra si dhufu kanatti buuta tokkollee hin buuftaaf hamar jabaa makiinichi itti buuftaa bira dabarta kan itti dhufu itti buuftaa bira dabarta gaafa asii dargeettetti speekiyoon irraa cabee jira goommaan uratee jira rivarsaayii gaaf geessutti Mississippi seenta. Abi isteetii roobast ta'e Habililik irraa kaasee ijaaramaa dhufe dhaale. Itoophiyaan isteetii irratti humna Itoophiyaan isteetiin qabdu guutuuf fayyadame malee humna siin daballee. Garuu xiqqeessite ilaalle Abiyyi kana gaafa pirezidaantiin Faransaay dhiyoo dhufee daawwate biyyi sana. Mallattoon kun Abiyyi wal argaan kun kadhuma ta'uu dandeetti. Bar dhufu jiraachuu isayyuu onni beekaa hin jiru faan jette tokko dubbatti tokko. Warri gari kanarra siqee kana Jawaar waan godhuu hin dandeenye namaaf waadaa seenaa danda'u. Anotoo jabaate. Anama beektaa waa'ee ideal duroo jechaa ture dhiisee bara. Anotoo Abiyyi jabaatee biyya kana deebisee humnoota hidhantana hunda caafaqee mo'atee jabaate I will be the happiest. He cannot. Abbaa irra ta'e. Hin danda'u. Garuu hin danda'u maaliif si fakkaata? Wanti godhuu danda'an jira. Hin jiru. Naannolee diigaa jira. Abiyyam Itoophiyaa tanaayyuu Oromoo. Naannolee diigee maaliin bakka buuse? Diigee balleessa Abiyyi. Maaliin bakka buuse? Ni bakka fedhe waan fedhe bakka buusuu hin qabu. Wanni Abiyyi jechuun akkuma lukkuuti. Yoo nyaachuullee dadhabee facaasuu hin dadhabu waan jiru tokko hin deema. Kitaaba keessalleetu barreessa jirti. Itoophiyaa taniin bittinneessa. Itoophiyaan san dhaaltan hin jirtu waan jedhu dubbatee jira. Waa diiguun jabina taanaani. Namichi tokko gartee wanni hin deemu tokko taankii tokko hatee konkolaataa irra deemaa ittiin diigaa ture. Namichi san hin jagne yoo jette. Hogganaan biyya tokko biyya jaaruu malee mi maal jechaa ture inni? Nu biyya jaarraa jechaa ture mi? Deeggartoota isaa waa chaalenjii godha amma. State biiti sirni biyya Itoophiyaa kuni har'a irra jabdu moo waggaa ja'a dura irra jabdu? Gam diinagdeetiin, gam waraanaatiin, gam dippiloomaasiitiin. Is it weaker today? No, 6 years ago easy. 2 years ago. State is shrinking. Namni kuni waa'ee jibbaa biyyi maal miti. Anduukaan siin jaa. Haala amma jiru kana anarchy is very dangerous. Ija waraatama akkasitti dubbatta wanni ati dubbattu hedduun isaa hundee qaba. Garuu isaan ammoo bilchaginaa waan siin jedhanii akkas jettuun waggaa shaniin har'aatiif har'a koridariin hin turre. Waggaa shanarraa biqiltuu miiliyoonii hagasii dhaabnee jirra. Waggaa shaniin hagasii hidha guddicha laga Abbayyaa persentii hagam 2.4 kan biiliyoonii 80 gaafatu hin turre. Atam koridariitu hinaaf ta'uu jedhanii jechuun sanaan jiddoolaa jettee masaraan ijaaraa jiru kan cufaayyuu namni gariin tuqinu subaatutti gala manshiishee jetteen jedhanii. Sassaanitti kan si godhani. Inni naaf ta'a garuu isatti. How does economy grow? Biyya guddisuu jechuun maal beektaa? Biyya is a very simple formula biyya ka guddatu. Dura agricultural surplus uumta. Qonna guddifta. Qonni waggaa guddate surplus isaa gara manufacturing industry sector deema. Industry sector irraa gara service deemta. Biyya beektaa maajikiin hin jiru. Ila nam dhuunfaa biyya waliin hin dhayin namni. Nam dhuunfaa hateellee duroomuu danda'a. Nam dhuunfaa lootarillee argatee duroomuu danda'a. Biiti garuu dalagaa qofaan guddatu dandeessi. Biiti strategic advantage qabdu, comparative advantage qabdu, maal akka Itoophiyaan qabdu, lafa, nama, wanni Itoophiyaan qabdu. Productivity yookiin immoo humna misoomawuu qonna, humna misoomawuu humna namaa kana, karee fakkeenyaaf export godhuu qabna jennu kana guddifta. Kan hoggaa guddifte
comparative advantage biraa qabnu humna namaa qabna humna namaa kanaan investmentii biyya alaatii harkifnee manufacturing hub taana amma industrial ishee amma bar mallasi suni waan hojjete gaggaarii keessaa tokko push godha ture xiyyeeffannaa guddaa fakkeenyaa fi waa si gaafadha amma qotee bulaa kana agriculture guddisuudhaaf agricultural rate industrialization jedhama. exactly rakkoolee mataa isaa qabatullee at least the focus was right waa si gaafadha amma waan abiyyi hojjetuu fi waan silaa hojjetamuu malee qonna guddisuu fi rakkoon qonna hidhee taa'uu jiru tokko maal inni xaa'uudha xaa'uu biyya alaatiif hinna dolaarri nurraa nyaataa jira qonnaan bulatti illee baay'ee mi'aadha yaayyuu yaadatta yaayyuu fertilizer factory ka'ee galame lubbaa booritti malas duunan jeneraalonni wayyaaneen balleessite abii dhufee daranuu sii dhaamse duraan biliyoona 10 masaraa mootummaa ijaaruuf baasurra yaayyoo irratti I think natti hima turan 3-4 billioniin hin fixxaa jechuudha baasii doolaara alabbaaf nurraa hambisa gatii xaa'oo uummanni keenya barbaadu hedduu gabbuusaaf gatiin xaa'oo gadi bu'eef jechuun namni callaan hojjechuu xaa'oon inni fayyadamuu danda'u ni dabalaa fi oomishni isaallee dabalaa jechuudha. Sugar factories. Sugar factory Itoophiyaan wanni isiin qabdu bishaan qabdi laf qabdi. Sukkara export gochuu dandeessi. Mallasfaan maal eegalanii gara faabrikaa 13 eegalan. Inni duunaan jiraallee faabrikaa caccabaa indirraa fiddee keesse. Waan kooriidoorii fi paarkingii fi dikoreeshinii amma irra balleessan kanarra maalleen achirra bahe. Yeah. Do you know how much money was spent Finfinnee bareechisuu irratti over last 6 years? Something about 300 billion. Wow. Okay? Maalleen kuni faabrikaan sukkaraa hundi amma deeggarde amma xasee booda xiqqoo maallaqa kennee fi jaan. Sukkaraa faabrikaa sukkaraa tanniin suphanii jabeessanii akka deeman taate sukkaraa alaa galchuu dhiifna. Sukkaraa alaa galchuu dhiifne ala erguu dandeenya alergiin keenya dabalaa deema jechuudha. Sharafa biyya laqusan. Listen Kadiro, building a country is this. Biyya. Am kan jedhu ati amma garaan kee duwwaa jennu ati warra Booranaati mi? Garaan kee duwwaa. Ayyoon ta'e fuuluma kana dhadhaa si dibdee si babbareechiftee si galasi ka garaan kee duwwaa. In qaccartamuun guddattaati. Wallahi cobaatee quufee jedhee yaadadhaniin quuftadhan dambooba. Amma suni bar prosperity idea beek. Amma Quufee jennaaniin quuftadhani. Teorii amma si gaafadha teorii. Naa gala waan jettu. Booranuma si hageessu bakka ati guddattetti. Ayyoon ta'e ganamuu dhadhaa bareeda si dibbi. Yoo garaan duwwaa sun Garaan jirtu. Baasii booda tokko booda ati huqqataa qancara deemta moo bareeda deemta guddata deemta. Qancara deemta. That's what Abiy is doing to Ethiopia. Okay, laal. Itoophiyaa biyyi keessatti investmentiin qonnaatti godhamu gad bu'aadha. Barnoota irratti ka godhamu gad bu'ee jira. Ka manufacturingii yookaan warshaaf godhamu cuftuu gad bu'ee jira. Garuu Abiy akka taheen daga tokko lama akka dubbatu. Kooriidarii bareechaa jirra, magaalota bareechaa jirra, turizimii fidaa jirra jedhan biyya waraanii goolee daara gor keessatti. Akkamiin ta'u? Ambeeta yeroo baay'ee isaan bira daddabarsee si akkam yaada namni kun jechuu I really wanted to understand. This is an extremely strange, weird person sitti maal. Jechuun waan barnoota guddaa gaafatu kana hubachuudhaaf. Namni Afrikaa maadha qaba turistiin biyya faranjii jiraata Kadiro. Wala maadha kan namni biyya suni bineensa laaluu dhufa. Waan seenaa laaluu dhufa. Sunuu nagaan jiraata. Nagaatti si dhufaafi. Itoophiyaan laasii ammoo yoo yaabbattu dur maal si garsiisan beektaa? Laalibala si garsiisan, Gondar, Aksuu si barsiisan, Holqa Soofumar si garsiisan. Amma maal si garsiisan beektaa? Unity Parkii rizoortii ni jajjaare kana. Garkaan deemuu hin danda'ane. Afrikaan namni Awurooppaa bishaan irra deemuu dhabeeti moo warra Minnesota irraa bishaan kun 10 kan jirtu dhiise bishaan xiqqoo takka laaluu dhaqa Itoophiyaa namni seenaa laaluu dhaqa. Tokko kana is crazy. Second osoo namuu harkisaa jennu nami lubbuu isaa bashannansiisuu dhaqa beek lubbuu isaa dhabuun deemu. Amma rizoortii ijaaran amma ijoollee bilisiginaa sana waan jechuun barbaadu keessattuu ijoollee teenya wanni hubachuu qaban qaana'uu qaban. I mean how could they be proud of Abiy? Wanni fudhadhu amma rizoortii ni ijaare. Cabaraa jirtuudhaatti maal inni takka maal Aleelaa Keellaa. Aleelaa Keellaa. Ijaaranii isaaf ministeeronni dhaqanii
Tokkoffaa xayyaara malee dhaquu hin dandeessu miilaan karaa irratti si butaniiti nama bashannantoota jettu siin bashannananii. Eega ijaarame amma kasaaraa keessa hin hawwatii dhiidha. Itoophiyaan Airlaansiitti kenna. Kasaarsuudhaaf Itoophiyaan Airlaansiitti miidhuudhaaf. Kaaba fudhadhu. Turizimiin amma kaaba kan eegatee. Gurguraalleen akkasuma ta'e. Gurguraa fudhadhu. Turizimiin baay'een kan deemaa ture. Laalibalaatti himi. Laalibalaa cuufaa namni dhaquu hin danda'u amma. Mootummoonni gamtoomanii hoogganaan dhiyoo dubbachaa ture. Dhaquu hin danda'u. Laalibalaa kana nagaa itti uume namni akka deemu goosisuu mannaa gurguraa dhaqee riizoortii itti inni godha. Look, what is the responsibility of a state and a statesman? Dirqamni isteetii takkaa sirna mootummaadhaa maali beektaa? Bu'uuraalee misoomaa ijaaruudha malee iddoolee bashannanaa ijaaruu miti. Iddoolee bashannanaa ijaaruun dirqama eenyuti? Dirqama dhuunfaadhaati. It's profit driven. Hoteela kana keessa jirraami. Hoteela kana isteetii ministeera ijaaree nama dhuunfa ijaare. Abibee hoteela ijaaruu jira. Maallaqa sanuu maallaqa hin jirre. Maallaqni Itoophiyaadhaa harki guddaan waraanaan badaa jira. Hanga hafte inni meera buusii uume ijoolluma bilisummaa san chaalenjii godha. Masaraan mootummaa Itoophiyaan osoo haga fedheellee misoomaa jiraatte masaraan mootummaa Itoophiyaadhaaf piraayoriitiidha. Tokko infalmini ta'ullee baatu suunfaatti itti gala Oromoo biratti galaa isin jedhani. Yoo naaffaa taate malee infalmini Oromootti itti gala yookaan sumatti itti gala waan masara kana hin dubbatin jedha gorsa. Waasi gaafadha. Uummanni Oromoo gaafii abbaa biyyummaa kan jedhamu waa sadii. Eenyummaa isaa aadaa seenaa dabalatee jechuudha. Isaa kabajamu. Lammaffaa qabeenya isaatirraa saamuu dhabee dalagatee misoomuu hiyyummaa keessaa bahu. Sadaffaan bulchiinsa ofii filateen jiraachuumi. Masaraan mootummaa kana keessa eessa jira? Warri bilchaginaa jedhachaa jira. Waan hin jirre isa fallacy is weird, you know? Lakki bar anama beetan hin qaanaa. Wallahi kophee keessa seenuun barbaadu. Hoggaa isaa waan akkanaa keessa afaan biraati nam kennallee haasa hin waame. Hoggaa afaan Ingiliishiin faan gabbayanii nam biratti himanii wallahi dhokadhokad osoon kursiin nala qimsite. I'm so embarrassed, you know? Let me be very serious. Oromo Abiy fi namoonni suni they are the worst of Oromo sitti hima. Oromoon beeki laafina gowwummaa maali hamatamuu dandeenya malee biyya bulchuutti moo biyya hoogganuutti biyya guddisuutti moo hojjechuutti moo modernization of Ethiopia economy modernize gochuu irratti namni durummaan hojjete eenyu ilmaa dheeressaati. For so many years ministeera ka ture nama addunyaan jajjee jechuudha. Even sirni alagaatu laaleeti dandeettii nama keenyaa itti amane yeroo dheeraaf ministeera godhe. Hawaasa san keessaa warri diinagdeen qoosuu barbaadu, warri ashaangulliitii hojjechuu barbaadu. It is so embarrassing bar. You know? Rakkoo hedduutu jira Jawaar keessa dabarra. Boba'aan guutatee imalli gara dura malee duba deebi'uu hin jiru. Qabsoon Jawaarii jalqabde namillee jechuun kan irraa mirqaan guddaa qaba. Akkamiin gara dura deemne Jawaar? Jawaar maal uummata qabda? Dhaamsi jirtu boba'aan guutu itti qophoofnee jirra. Waan arganne tiisifanna. Waan arganne tiisifanna. Ka duuba nu deebisuudhaa deemaa jiru sarjikali rimuuvuudha deemna. Kun waan irratti hojjennee irratti hojjetaa deemaa jirru. Kanamoo saba keenya qofaaf miti. Dirqama sabaaf sablammoota biraa qabna. Kana Oromoon fudhatuu qaba. Aangoo harka warra biraatii fuunee jallaa keenyaa haa ta'u malee maqaa keenyaan jira jechuudha. Dur tuffatamuu dandeenya uummata bilisoomne uummata qabsaa'uu dandeenya. Har'a garuu ilaalchi jibba Oromoodhaa babal'ataa jira. Maaliif miidhaa gamlamaa keessa jirra beektaa nu amma. Gama tokkoon ni saamamna ajjeefamna sirrichaan. Gama biraatiin hoo maqaa keenya daateet uummata biraa miidha. Waggaa kana jiru namni Amaara qofarra fuulleeffatan hoo ummatoonni kibbaa amma gariin abdii guddaa qabaachaa turan yeroo san. Har'a waggaa laalan mees sirna babal'achuun kuni abdii nurraa qaban sun gara shakkiitti gara abdii kutannaatti akka jijjiiramu godhaa jira jechuudha. So kun maali? Directly miidhamaa jirra, indirectly miidhamaa jirra. Kana keessa bahuudhaaf we have to bring out the best excellence of the Oromo. Oromoon Itoophiyaa gaanfa Afrikaa Itoophiyaa qofa miti by the way. Waan lama Itoophiyaa keessa jiru kana
sodaa yaaddoo hamaadhaan kan laalan biyyoota ollaatis. Sana akkamiin godhuu dandeenya? Sochii kanaan dura jechuun qeerrootu ture, waan hedduutu ture, opiidiyoon si wajjin hojjechaa turre jettee Jawaarama kan godhuu hin danda'u warri jedhutu jira. Amma san caalaa godhuu dandeenya. Akkamiin? Gaafii akkamii sanuma diiteelii barbaaddan diiteeliin man kennamu. Amma hubadhu dur tokkoffaa tiyoorii qorachaa turre. Amma piraaktikalii waan beenu baay'ee jira. Dur irra jireessan sirna ala turre. Har'a sirna keessa gubbaa hamma gadiitti jirra. Dur dippilomaatikaalii baay'een jiru. Har'a dippilomaatikaalii on behalf of the state waan hojjennee jira. Humna amma dura qabaannee dachaa qabnaa jechuudha. Comparative advantage jabaa qabnaa jechuudha amma duraa caalaa. Sochii qeerrootiin deebina? Qeerroo plus. Okay. Qeerroo plus. Qeerroo qofaa miti qeerroo plus. Ittiin deemna jechuudha. We are in the system from top to the bottom. Amma dura caalaa. Wanni biltsiginnaa baaraaksa keessa iyyuu tokko warruma sirna keessa jiru mootummaa keessa jirutu Jawaar wajjin jira caasalee adda addaatu jira waan jira. Doongoon biltsiginnaa baaraagin jiru biltsiginnaa gammadee malee. Warra muraasa abiyyi fi naannoo isaa jirtu qofa malee. Dhuga warri olaa. Malee mee waan tokko siimu. Gama biltsiginnaa kadhiyoo kan godhamelle gubbaatti abiyyi uf qulqulleessuu qabna waan jedhu kaasa dubbatee jira. Seelii gosattu nu keessa jira caasaa maadhee jaarmiyaa hedduutu nu keessatti miilga dhadhaabatee jira. Uf qulqulleessuu qabna waan jedhutu jira. Namis wajjin jiru yoo jiraate namni garii lammaan eessa jiraallee jedhee kaasaa jira. Caasaa lammaa jedhan caasaa abbaa duulaa taayyee danda'a waa hedduutu jedhamaa jira. Wanni sun itti himtadha. Wanni isin itti mun jiru. Garuu of qulqulleessuu hin danda'u. Abiyyi amma gara dhaquun qabu. Is done. Waan mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17tti dalage waan wayyaanee waggaa 27 dalagde amma jaanyaa godhatee fixate. You see there is something about power. Power ni qabatta. Ni dhuunfatta. Ni jabeeffatta. Consolidate godhatta. Legitimize godhatta. San booda preserve godhatta. He went through. He jumped straight from power holding to power defense. Too fast. Is a liability. Ammatti. So karaa yoo kuma warra manguddoon jiru yoo karaan warri amma isa jaalatu kun kabiyya alaa jirus waan tokko laaltee baay'ee ta'e. Egaa waan kana eegale iyyuu ka maal godhu ijoolluma alaa kana galte qabu tana. Waa'ee na warri buleeyyiin ka sirna san keessatti executive ta'e kan sirna keessa jiru sun maa callise. Ijoolleen kun waan hin galiniif jira. Because they have not seen what the state is. Waan state laafina state waan jedhu kana warra sirnicha kana keessa ture warra wal bira qabee ilaaluu danda'u. Warra sirna wayyaanee keessatti sirni akkamitti akka hojjetu statein akkamitti akka hojjetu cimina state gaaf dura jiru keessa turanii miti hin beekan. Sirni laaffate waan jedhu wal bira qabanii ilaalan. It's very clear for them. Ministeerotaaf, hogganoota biirootiif, jeneraalotaaf warroon sirna kana waggaa 30 wayi keessa turaniif wanni an jedhu kun ifa. Maaliif wal bira qabanii comparatively ilaaluu danda'an. Ijoolleen asii dhufte tun hedduun isaanii practical politics argaan jiran. Hin hubatan immoo kana jechuun ni abaarra jechuu miti. Calm down. Mootummaa deeggarta deeggarii. Mootummaa waggaa deeggartu waan mootummaa cimsu. Defend godhame fakkeenyaaf waan mootummaan sun gaarii hojjete. Maaltu ture hanga waan kana eegalatti walii galatti siyaasa Itoophiyaa dominate ka godhame discoursiin isaa eenyuun dominate godhame. Ees turan gaafas why they didn't do it. Yoo yaadatte gaafa asii jijjiiramni dhufee galuu deemnu carraa sadii qabna jenneen warri rogeeyyii biyya alaa jiru kun mootummaa dabalamuu mormituu dabalamuu rogeeyyummaadhaan itti fufuu. Mootummaa tokko dabalamne immoo beekumsa muuxannoo waan isaan hin qabne qabannee itti dabalamuu danda'uudha qabna. So sirnicha abbaan deeggaru qabatamaan waan sirnicha cimsu malee what's going on ka jedhu sirriitti hubachuu danda'u qaba namni. So diaspora maal sirraa eegu qaba? Dhaamsi. Diasporaan barduris wanni diaspora irraa eegnu waan tokko. Uummanni keenya ka biyya keessa jiru dubbachuudhaaf si rakkisaa mi haala jiruun. Diasporaa kana laala. Wanni diasporaa laalu diasporaan tokkummaa isaa calaqqisiisuu qaba. Hamilee uummata keenyaa eeguu qaba. Jawaar gaaffiif deebiin godhaa jiru xiqqoolee dheeraatti gaggabaabsuu qabna. Amma waan ati godhaa jirtu kan keessatti
namni Oromoo gaarii yaaddoo qaba. Waa tokko lama sadii jedhanii yaaddoon isaanii kan irraa maddu. Ka jalqabaa xiqqaatullee guddatu sirni kun Oromoo fayyadaa jira. Oromoo tajaajilaa jira. Oromoo akka badhaadhu godhaa jira warra jedhutu jira. Keessattuu ijoolleen daasporaa jirtullee waan isaan dubbatan hin dhageetta. Ka lammataa ammoo dorgommii Abiyyii fi Jawaar jidduu jirutti humni Oromoo bakki qophaa'ee hin jirretti lola arbi lamaanii ta'a jidduutti margattu miidhama akkuma jedhan san Oromoon miidhame faannoon faatee aangoo qabachuu dandeetti waan jedhutu jira. Faannoo faal mijeessaa jira. Jawaar Habashaa wajjin hojjetee aangootti dhufaa jedhee yaada. Abiyyii birattu abshaalummaa hin qabu, Habashaa birattu abshaalummaa matuu hin qabu. Aangoo dabarsee Amaaraaf kennuu barbaada yookaan warra biraatiif dabarsuu barbaada. Yookaan Jawaar ammoo Misiriittuu bitatee ergama akkasitti waa hedduutu jira komiin. Kan hunda mataa waliin qaqqabee gabaabsidhaan haa dubbadha. xixiqqootti dhiifna waa'ee Masirii maal isaaniitti dhiifna ka sirni kun akkuma siin jedhe faayidaan jijjiirti reefu sii galee ture beektaa. Jaarmees namas hundumaa bu'aa isaatti immoo miidhaa isaatu caala. Is this person, is this institution, is the status quo, is it more of an asset or more of a liability? Ba'aadha moo miidhaa isaatu moo bu'aa isaatu caala. Dhugaadhaa hamma duraa irratti fakkeenya gama diinagdeetiin yoo taate namoonni biyya alaas daldaltoonni keenya carraa hamma tokko uumameen fayyadamanii jiran. Amma garuu isteetni kasaartee jirti. The Ethiopian State bankrupted. Kasaaranii jiran. Maaltu deemaa jira amma jidduu kana? Ijoolluma xiqqoo babaatee waa hojjetatti kana guutuutti baankii irraa cufanii jiran. Maallaqa saamaa jiran. Miliyoona 40 haga miliyoona 100 gaafataa jiran kafalchiisuudhaaf. Daldaltoonni hedduu biyyaa dhiyeessanii bayanii jiran. Warri noo kaftaya gibir kafaa jedhanii Abiy irraa wanni fudhataa turan yeessa yaadatta? Badhaasaa fi certificate. Almost all of them isaan sun amma baankii irra cufame cinaan dhiyeesseera cinaan hidhaa jira jechuudha. Ka dhiyeesse maatii jalaa hidhanii jiran jechuudha. Maaliif? The state is broke. Waan ittiin waasa gaggeessan waan dhabaniif uummata irra saamaa jiran amma maallaqa. Uummata samarra gara gadiitti maqaa gibiraatiin maqaa maalitiin uummata qorqaa jiran gibirri 300 dabale. Maal godhee qabeenya biyyattii lolaan kaan shirri bilicicii kanatti balleessetti biyyeen kasaartee IMF harka seennite. IMF immoo waggaa liqaasii liqeessitu haala dureen kennitu. Haal duree san keessa uummata saamuun tokko kaapitaalistootaaf kennita uummata keessatti saamte. Ani iddoo biyya tokko keessatti taaksiin parsantii 300 irra dachaa 10 irra dachaa 10 100 irra kuma tokko uummata gadi irra hamulitti. Biyya jechuun waraanaan buututte keessa. Biyya waraanaan buututte kan jireenyi qaaloomee namni rakkataa jiru keessatti. Amma daldaltoota xiqqoo waa xiqqoo baay'atanii xiqqoo hojjetan waggoota dabran kanatti waa hojjetan quunnamtii Araboota wajjin Somaalota wajjin maal seera mootummaa jijjiiruu kanaan xiqqoo fayyadamaniin hunda isaanii calquranii dhaamsanii jiran. Maaliif Abiy and the system is leading now is more of liability. Oromooti. Liability maal godhaa? Qabatamaan benefitii akkana kanatti liability dha. Waraana diigaa jira. Reformiin xiqqoo yooftee namni keenya keessa wayyaa jettuun security sector sadis diigaa jira. Laaffisa gama biraan maqaa keenyaaf for our legitimacy. You know warri gurraacha kun maal jedhaman? All I got is my name jaa. Your credibility, my dignity. Maqaan Oromoo badaa deemaa jira jechuudha. Dorgommii anaaf isaa jarri opiidota kun dhufanii ture warri mootummaa kun warri gurguddaan argee ture carraa hojiidhaaf dhufanii akkuma waan kanuun eegale waa gaafadhe waan jennaan muk tokko jira bakka inni mana hin galu muk guddaa bakkeen kenneef muki kuni maal nu wayyaa jedhan waa'ee rakkoo badiin uumaa jiru kun hunda haasofne waliigallee amma maal haa goonuu jedhan gaafatti jette kana yoo dhiifne alagaan nu dhufa yoo dhiifnes gurbaan sirraa hotte jiru maal haa goonuu naan jedhan muka laalee fakkeenya kenneef muka kana agartanii den munni kun yoo rirmi jalaa nyaatte jalaan horoqee shamaa jiraate opshinii lama qabda jedheen tokko kuffisuun gara nyaatee kuffifnaan gaaddisan irraa bade jettee esteetikii mana kiyyaa bade jettee yaadde barkoo gamaa gamanaan baallaa jennuun barkoo jala keessee tursiifte yeroof garuu rirmee nyaachuu ittiin dhiiftu itoo fuutii jechuun horoquutuma deema inni eeyidaa jechuun gaaf tokko oduu ati eeyiduu qilleensi dhufa bubbeen dirsaa qilleensa bubbee waati to'attaare
dirsaan fuudhee man keetirra jiisee siin maatii keetirra gaagaa jechuudha. Opshinni jiru sirni kuni Oromoon jaalattee jibbitee kufaa jira. That mark my word. Kana wanni fi kan hin jiru. Maaliif wanni sirna qabatee deemu pillars of power. Yaadatta waa'ee wayyaanee waan haasa'aa turre. We are attacking the pillars. Wayyaanee baankii isaan keessoo qabdu kan uffifne bare pillars markaa laaffifne. The pillars are gone. Pillars immoo primarily abiyyiin laaffisee fixe uuma. Oromoon jaalattee jibbitee the regime is going down. The system is going down. Amma abiyyiif sistema jira. Carraa lama qabna amma. Nu dhufan jenne akkuma susuphinee akka muka sanii deemnaa yoo jenne nu fudhate kufa. Yookaan nurra kufa. Sirnas godhatee nurra kufa jechuun nu fudhate kufa an biraatiimi. Nu fudhate kufa. Nu fudhate kufa san booda waan dhufu hin beekta. Or madda rakkoo sanii exercise godhanii baasanii tursii bishaan maal jedhama bishaan yoo jige jalan bo'anii miikaamu maafi ol qabani. Saniin deemtamoo filannoon amma keenya jechuudha. Kuni waa'ee an beektaa haala qabatamaa amma jiruun an fragmentation hamaa waan jiruuf humni faannoo jedhiini OLA jedhiini humni lolee dhufee angoo qabachuu hin dandeessu hin jiru bara. Haalli namni wanni nu banne beektaa. Sodaan faannoon angoo qabata jedhu hin jiru. Jiru sun. Garuu biyyittii ammoo galuu wal waraansa akka Somaaliyaa keessa bahu hin dandeessu. Kana seeti yoo ture yoo kun tureeti deeme. Yoo ammoo sistemiin kun tokkumaallee kollaapsi godhu. Tokkaan kollaapsi saniif gaa carefully akka sistemni kollaapsi hin goone amma kan namni na lolaa jiru maali? Nuyi sirna guffisuun barbaannu jeemi. Jarmanii dhiyoo keessatti. That's what I'm talking about. Mari'achuu barbaanna jetta. Mariifammoo mootummaan kun hin jirullee bakka jetta. Tokkoffaa mariidhaaf marii barnamuu fedhii qabaa sirna san keessa rabbii jii. Rakkoo biyya tanaa anja'u kana dachaa isaan sitti hima. Gurbatu hin dhageenye. Namni tokkoffaa nama sii ja'uun hunda ari'ee jira. Gaashee alaqaa kaja'u malee walgahii irratti arrabsuu malee amma namoonni baay'een sin ajjeesan ijeessan fa'a waan ani namni inni akkas hin jedhin hin jiru. Arrallee yoo barbaade namuu cufaanu. Si ajjeesaa Oromoo waggaa kum tokko hin dubbadde bisa dhaadannoo kanneen. Saniif ajjee walgahii. Haala kan keetiif jiraadhu san nama cufaan jaa bar. Amma bar san bira dabreeti nama hundi saniin amma namoonni waggaa ministeerota isaanii dubbiftu. Maaliif ni jenne? Ministeera gosa lama jira amma. Tokko kan sodaatu jira. Kun tuffatee maaltu kana wajjin mataan dhukkubsee hanga inni jiru anis carraaqadhee dalagaa sii dalagadhee itti fufajee apprehensive ta'eetu jiraatu jira jechuudha. Gartee? Maaliif? They have completely given up on him. Sirreessullee maalirra dhiisanii jiran jechuudha. So yoo itti dhiifte jechuudha haala amma inni deemuun mee waggaa jaharraa kaasee fooyya'aa dhufe moo hammaataa dhufe? Amalli isaa, ilaalchi isaa, gochi isaa. Sirna cimsaa deeme malee fakkeenyaaf waan gaarii ijaaree. Garuu isteetiin ofeetti qancartee akka DRC illee taate Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo akkasillee itti fufuu dandeettii warra jedhutu jira. San barbaaddaare? Do you want that? Abiyyi san barbaadaa jedhama. Inni maa san barbaada? Sanii kan uummanni barbaadu uummanni keenya kan qabsaa'e saniif. Inni hagangoo irra turuu isi dandeesse Itoophiyaan isaa masaramuuf Finfinnee waan taateef. DRC iyyuu hin argannu nu. Worse than Libya taana. See, the money DRC eegalte is in 1960s. It's different. Bara sabummaan baay'een xiixiin. Bara Pan-Africanismiin cimaa ture. Bara addunyaan isteetii qabuudhaaf fedhii qabdu. Bara humni lama qofa jiru, East West qofa jiru. Amma tokkoffaa sabboonummaan saboota akka malee xiixee jira. Supply of small arms. Middle power warri jennuun kuni amma Ameerikaan laafataa jirti, Raashiyaa, Chaayinaan bakka buune. Yeroo hundumaa waggaa super powers. Super poweriin tokko laafataa tokko dhufaa jiru. Gaaga'ama jira addunyaa irratti. Politics of big power. Yeroo san keessa jira nu amma. Middle power immoo kan jennuun kun Turkey, Emirates, Qatar, Saudi ka dinagdee qaban flex gochuu danda'an. Dhiibbaa guddaa itti uumaa deemantu jira. Haala kana keessatti carraan Koongoo argachuudha. Amma Yugoslaaviyaa sodaata ture bar. Tu ene eetiin maaliin jechaa ture? Yugoslaaviyaa taanaan jechaa ture mi? Amma Yugoslaaviyaa
Sila taanuu argachuu hin dandeenyu. It's impossible now. Maaliifi Amaarri bakka amma bar 2018 naannoo Amaaraatti ture. Siyaasa Amaaraatti ture, siyaasa Oromootti ture, siyaasa Tigree turemi. Amma bar sun hin jiru. Amma maaltu jira beektaa? Fannoo Gondar Amaara keessa siyaasa 7-8-9 jira. Oromiyaa keessa akkasitu jira. Tigraay keessa Tigraay amma sila monolitik jennee jechaa ilaalaa turre sun amma fracture godhee jira jechuudha. So amma kun Abiyyi akka gootummaatti ilaala. Abiyyi diiguu hin danda'u, ijaaruu hin danda'u jettaa ammoo inni kana falmitoota kiyyuu hundaa balleessaa jira. Haga warri badee jirutti ani sodaa homaatu hin qabu jira. Namni gadi akka abshaalummaa siyaasaa biyyitti fudhatan. Bara kuma makiina reefsu hin jeesanii hamara asii deemu san. Sun gootummaa osoo hin ta'in maraattummaadha. Asii rivarsaayid hamar makiina cimaami. Sampuutee Toyotatti sodoo buuftu, Pireesitti sodoo buuftu, Teslatti sodoo buuftu. Dhugaa inuma diida jira kana. Gaafa ati Mississippi geettu gomman sirraa'ee mastaawwanni ciccirame marii qofa qabattee makiina hin jirtu si qofa marii qabatee Mississippi wajjin lixaa jechuudha. Amma walamaa jira. Sirni Abiyyi jechuun daddaaqee jira. Daddaaquu qofa miti diigamee jira. Afaan kufaatii afaan hallayyaatti dhiyaatee jira akka jedhutu jira. Warri garuu fedhii qabuuf dandamachuu barbaadu jira. Kan mukii kun afaan manii akka irratti hin jenne barbaadan. Warri sun akkamiin hawwachuu dandeette. Lammaffaa Itoophiyaa Abiyyiin diigaa jiru isteetii haa taatu yookaan mootummaa isa kana. Suphumoo buqqisuu wayya. Gaafa barkum 2018 rakkoo gosoonni nu qunname. Karaa kamitti deemnaa? Si maal diida fite inni? Mariin Oromoo namni tokko haasa'u kun beektaa ajaa'iba natti ta'a yeroo tokko. He has dismantled the whole thing. Itoophiyaa qaama Oromiyaa diigee jira bara inni. Oromiyaa diigee jira, Amaar diigee jira. He has dismantled the society. He has dismantled the state. Kanaaf hojiin guddaan reconstituting the society in the state is our task. It's no longer even democratization. Reef maaliif hin jee amma booda dictatorship hin danda'amu abbaan fedhaa dhufu. Because the state hin jirtu kasan godhuu dandeessu. Warra achi keessa jiru akkamiin hawwachuu dandeenya? Warra achi keessa carraa lama qaban. Hedduu warra achi keessa jiru rakkoo hin qabu. Warri sirnicha sirriitti beeku. Rakkoo hin qabu. They understand what I'm talking about. Sanni baay'ee yaaddeessu. Warri bilaa haraarraa theoretically ilaalu sirriitti waan anjaa jiru kana defensive waan shielding kaayinaati xiqqoo jabana dhaalaalaa hubaddaa. And we have made the decision. Hamma fedhan yoo ni janne this is inevitable. We are going to do it. We are going to make it happen. Bara amma Oromoo akka durii mi bar. Maal seete kaliiroo? Namni keenyas kunis waan hin galiniif. You know an Oromo elite, power elite has emerged. 2018 duran jirru war. Elite interest in isa preservation of state. Waliin wal qabate uumamee jira. Akka durii we are no longer just a resistant society. We are in transition. Resistant society keessa gara governance society transit godhaa jirra. Interest in elite jira. Interest in elite sun amma yani I'm just articulating that. Yeah, gaaffii tokko lama kadhuma sii qaba. Dhiyoo interview ati gootu tokko baatu waan yeroo hedduu dubbadhu tokko irra deebitee dubbatte. Diinii Abiyyi mataa isaati jechuun nyaaphii Abiyyi ofirraa eeguu qabu. Abiyyuma Abiyyuuf diigaa jira waan jirtu tokko dubbatte. Ani illee yeroo hedduu Jawaari miti warra biraati miti Abiyyi kan of diigaa jiru. Koomedii namichi tokkotu qoosaa godha namichi kun nama Kanaadaati. Ameerikaan addunyaa kana dhodoo barbaadde jalqabin dhaadatti jira deemte. India narraa dabaadhisi diiguu dhufaa jettii ni jira. Bayyaa brother akkasii mitiin callisaa jettee Indiin kadhattii jira. Yoo biyyi birallee Ameerikaan dhaadattu dhaaduun dhageettii jira. Yoo Arabattu ammoo Ameerikaan dhaadattu. Dhufees ijjeessa yoo Ameerikaan jettuun Arabsitti na ijjeessa. Kootti dhanuuf ijjeessa. Dhanuuf ijjeessa. Jawaar ammoo si diiga jedhu Abiy Ahmed jechuun. Nanu diiga. Anuuf diiga jira. Jawaar na hin diigu lammaan na hin diigu. Fannoon na hin diigu anuuf diiga. Anuuf ijjeessa waan jiru. Akkasina fakkaata Abiy yeroo gaggarii yoo haasa'u. Wata kalama sadeenee wanni ajannuute. Humnoota faffaca'anii jiran ka siyaasa Oromoo kan akkamiin waliif fiduu dandeenya. Ati kafaa'oo bakka buutee dubbatte moo wanni kun jechuun akka beekaa hayyuu tokkotti dubbatu. Humnoonni Oromoo faffaca'aa miti. Humnoonni Oromoo bakkuma lama jiran amma. Look, please. Amma jangan waan Oromoon transformation guddaa keessa dabre beeki. Remember, gatara simmoo qabsoo baafnu, qabsoo qeerroo baafnu.
sagaltamii tokko booda Oromoon sagaltamii tokko duraatii fi Oromoon sagaltamii tokko booda addaa yoo xiqqaate waan sadii gurguddaatti. Urbanization, bureaucratization, mother tongue literacy jecha turreemi. Sirriitti hundoofneet qabsoo baafne sanii mirkooyne. 2018 as fi Oromoon 2018 dura Oromoo lama. Basically adda. Now state keessa jira namni. Oromoon bakka lamatti adda baatee jirti bakka hedduu miti. The haves and the have-nots. Warra Dubbe kilaasii gootee jirtam. it is warra sistamicha keessa jiruu fi sistama wajjin nyaataa jiruu fi warri hin badhaan. warra sistama keessa jiruu fi warra nyaataa jiruuf kan nyaatuuf warra argataa jiruu fi Warri nyaatan. kan nyaatamaa jiru. Bakka amma jirti. Wanni ayyaalaa jiru maali? Kan nyaataa jiruu fi kan nyaatamaa jiru kun akka waliin nyaanneen eegu jiran. That's what I'm trying. Hoggaan warra obootii fi warra abii kana akka araarame yaalii godhaa jiru. Kan nyaataa jiruu fi kan nyaatamaa jiru akka waliin nyaanneef. That's what I'm trying. Ammallee yoo taate bakka lama jira. Amma garuu amma tokko abiyyiif galanni haa ga'u. Warri nyaataa jirus amma wanni isaan nyaataa jiran hir'ataa balaan hamaan akka itti dhufaa jiru. Dhugaadha abiyyi isaan nyaachisaa ture tokko. Amma isaan nyaatuutti garagaraa jira. Yookiin immoo waan isaan nyaatan sanitti cirracha naquuf deema jechuudha. Qorii isaan irraa nyaatan san kombolchuuf deema gaalichi jechuudha. Kanaaf amma isaanis dantaan isaaniitii fi warra nyaatamaa jiru real godhaa jira jechuudha. Realignmentiin dhufu jira. Realignment of forces. Garuu akka jaarmaya siyaasatti waan walitti fidu wanni arginu jira dhiyootti. Suuraa qoonqoo botonni sun bar maaliin jaa dura yaadatta? Gaafa dura eegalu maaliin jee? Dura mataa waliif finna nam ka'een. Sanboota onnee walamaan seefna. Miilli dhumarra dhufa. Namni eessa rakkata beekte dur. Maa waliin hin yaanee jaa? Akka jawaaram akka kafaatu dubbatamu akka jawaaree dubbata. Lachuuttu. Anaaf kaafaa'oo ilaalcha kiyyaaf kaafaa'oo jidduu garaagarummaan hin jiru. Garuu ilaalcha kaafaa'ootiif kaafaa'oo jidduus ilaalcha kaafaa'ootii fi namoota keenya sirna keessa jidduus these are labels. Ayya jawaar waan hedduu wal mari'annee gaafii hawaasa irra dhudhuftallee akka tasi gaafadhee garee isaanii ammoo wanni godhamaa jijjiirullee waan jiruu fi bubulfannee marii kana yeroo biraa walitti deebinee ka dabalataan jechuun goonu jedhee abdadda miidiyaa Oromoo biraallee itti dhuftee dubbattallee jedhee yaada. Gara dhuma wanni ansi gaafachuu barbaadu jaarmayinsa Oromoo walitti fiduratti dubbannee jirra. Namni Oromoo gaafii inni gaafatu keessa sistemiin kun inni kufaa jira. Akka malee Oromoon itti qophaa'uu qabaa waan jedhullee dubbatamaa jira. Wanni namni beekuu barbaadu. Warri akka lammaafaati eessa jiranii mee jawaar nu qorqoradhi nu gaafadhi lammaa magabbaa hin dubbanne jawaar duuba jira. Warri biraallee waan akkasii jedhanitu jira. Waan kakkanaa fi dhaamsi waliigala waan jettu yoo qabaatte nu dhaami saniini. Akeekni duula amma godhaa jirru haala qabatamaa amma jiru kana namoonni akka hubatan gochuudha. Mana keenya dammaqee akka osoo inni firraan eegin balaan akka hin buune kufaatiin akka hin dhufne eeguudha. Lamaffaa warra sirnicha keessa sirnichas dammaqsuudha. Sirni kun deemaa jira tokkoffaa bifa kamiin geggeeffamuu qaba geggeessaasaa. Lammaffaa san booda hoo maaltu dhufuu danda'a? Akkamitti sirna nuufis uummatoota ollaa keenyatiifis biyya keenyaafis ta'uu danda'u. Sirna kam akkamiin ijaaruu qabna? Tokkoffaa sirna akkamii feena? Lammaffaa sirna san bifa kamiin ijaarra ka jiru marii bal'aatu keessa bifa adda addaatiin godhamaa jira. Uummata keessattis amma gaafii natti kaaftu kun gaafii uummata keessa deemu waltajjiilee adda addaa irratti ka'u. I'm very happy kanarraa gammachuun qaba. Kan hin barbaades kana namni keenya jijjiirama sirnaa fiduun akka dur nutti ulfaatu amma dur alarraayii dhagaa itti darbina ture sirnatti amma keessa jirra. Very simple. Sanii miti sinutti complicated amma. Nuuf amma ulfaataan san booda miidhaan kana daranii akka uummataa fi biyya irra hin geenye gochuu irratti maal godhuu qabna kan jedhu marii babbareedaan gaggeeffamaa jira. Kana irratti namoonni hedduun shoora qabu. Biyya keessatti sirni hawaasa kamiyyuu adda dhiibe sirni namoota adda dhiibe balaa akkamii akka fidu qabatamatti agarree jirra jechuudha. Amma booda sirna namootas gartuulee hawaasatis ofitti deebisu. Dirree
siyaasa bal'isee waltajjii tokkotti deebsu ijaaruu barbaachisa. Kun dizaayin mataa isaa qaba. Isaan art. Politics is an art. Kanaaf pilaana qabnaa we are discussing yeroo isaatiitti. Namu akka shoora isaa maluun taphatu qaba. San akka taphatuuf carraan kennamuufi qaba. Yeroon murteessaadha.